Shamaa akkam nagaa jirtu? Ani Yoobsaan Abbabeeti. Egaa yeroo darbee qubee afaan Oromoo Aadhaa hanga Zaatti dubbachiiftuu 5 fi qubee dachaa 7 ilaallee ture jechuudha. Har'a immoo qubee gama duraa dheeraa fi gama duraa gabaabaa kan waliin ilaallu ta'a. Mata duree jalqabaa irratti fakkeenya gama duraa gabaabaa yookiin immoo gama duraa dheeraa kan jedhu lamaan keessaa fakkeenya ilaallaa jechuudha. Asirratti kan argaa jirru kuni qubeen keenya kallattii tokkorra kan jiru yookiin gama tokkorra kan jiru maal taateetti qubee dubbachiiftu tokko duwwaa fudhatteetti jechuudha. Yeroo sana gama duraa gabaabaa jennaani. Yoo qubeen kun lama taate immoo gama duraa dheeraa jennaani jechuudha. Kun gama duraa gabaabaa jennaani. Amma kana yeroo dubbisnu yookiin yeroo sagaleessinu baa, bee, bii, boo, buu jenna jechuudha. Akkasuma fakkeenya biraa dabalan daa, dee, dii, doo, du'a sagalee isaa dhaggeeffadhaa. Warreen sirriitti barachuu barbaadan jechuudha. Sababni gabaabbataa jiruuf dubbachiiftuun keenya tokko jechuudha. Warreen kun qubee dachaa keenya yookiin dubbachiiftuu 5 fudhatee jira jechuudha. Qubeen dubbifamaa keenya kuni dubbachiiftuu keenya 5 fudhateera. A dandanaa jirti. E, I, O, Uudha jechuudha. Tokko fudhateera. Yeroo dubbisnu kaa ma jenna. Me, mi jennaa jechuudha. Mo, mu jedhaa jechuudha. Haala kanaatiin sagaleessinaa jechuudha. Amma immoo gama duraa dheeraa kan jedhu ilaalladha. Gama duraa dheeraatiin immoo ilaalaa gaammas inni kun gama duraa gabaabaa jenni. Sababni isaa qubee dubbachiiftu tokko itti fudhate waan ta'eef jechuudha. Qubee dubbachiiftu tokko gaafa fudhatu addanatti qubeen dubbachiiftuu keenya tokko waan taatee jirtuuf maal goona jechuudha. Addanatti A jennaa jechuudha. A jedheera taanaan kun maalidhaa? Gabaabaadha jechuudha. Ammas gabaabaa. Gabaabaa. Oo. Uu. Gabaabbatanii maal ta'anii jiru? Hima keenya kana yookiin immoo dubbifamaa keenya bukkee yeroo tokkittiidhaan ta'anii tokko qeenxee ta'anii galan gabaabaa jennaanii jechuudha. Amma darbineetu isa lammaffaa gama duraa dheeraa laallaa jechuudha. Fakkeenyadha kuni jechuudha. Gama duraa dheeraa gaafa laallu immoo maal ta'a jechuudha. Akkaataan itti dubbifamu ammas in ilaallaa jechuudha. Ilaalaa amma warreen kun lamaan galanii jiru jechuudha. Lamaan yeroo isaan galanii jiranitti immoo lamaan yeroo galanii jiranitti immoo akkaataa kanatti ilaallaa jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti gaafa laallu tokko isaanii yookiin immoo warreen lama ta'anii gaafa isaan galan amma dubbachiiftuun keenya addaan irra jiru. Dubbachiiftuun keenya 5 A, E, I, O, U lama ta'anii waan ta'eef jechuudha. Itti aansee dubbifamaa keenya wajjin gaafa dubbisnu ilaala. Baa, bee, bii, boo, buu. Sababni isaa gubbaatti tokkitti gaafa ta'u baa jenna. Bee, bii, boo, buu jenna. Asitti garuu lama ta'anii warreen kun lamaan galanii waan jiraniif lamaan dubbachiiftuun keenya lama taatee waan galtee jirtuuf maal goona? Baa, bee, bii, boo, buu jenna. Ammas galchalaatti dhannee fudhanna fakkeenyaaf. Gaa, gee, gii, goo, guu. Ammas fakkeenyaaf biraa fudhanna. Raa, ree, rii, roo, ruu jenna. Ammas fakkeenyaaf biraa dabalanna. Danaa dhufnee jechuudha. Waa, wee, wii, woo, wuu jenna. Sababni isaa oon keenya maalidhaa? Lamadha yookiin immoo dabiliidha jechuudha. Lama gaafa isheen taatee dhuftu
sagaleen keenya ni dheerataa jechuudha. Yeroo dubbachiiftuun keenya tokko tokko taatee dhuftu immoo sagaleen keenya ni gabaabbataa jennee dubbisna jechuudha. Yeroo tokko taatu waa jenna. Yeroo lama taatu waa jenna. Yeroo isheen asitti fakkeenyaaf daa tokko taate taanaan daa jenna. Lama taate taanaan daa, dee, dii, doo, du jenneetu dubbisna jechuudha. Warreen kun warreen sagalee dheeraa qabanii jechuudha. Lama lama ta'anii gaafa isaan dhufan dheeraa jennaanii jechuudha. Akka fakkeenyaatti barreessineen isinitti agarsiisa. Akkuma gubbaatti amma jalqaba barreessine jechuudha. Amma adda kana gidduutti gaafa barreessine ilaallu aan lama wal bukkee gaafa isheen taatu aan lama gaafa ishee wal bukkee taatu inni kuni dheeraadha jechuudha. Dheeraa, ee, dheeraa, ii, dheeraa, oo, dheeraa, uu, dheeraa. Haala kanaan maal ta'anii jiru jechuudha. Warri kuni warreen dheeratanii gama duraa dheeraa jennaanii jechuudha. Akkaataa kanatti maal ta'u barraa'u jechuudha. Akkaataa kanatti gaafa barreessinu warri kuni warra gama duraa dheeraa jenneetu isaanii ibsuu dandeenya jechuudha. Maaliif sababni isaa dubbachiiftuun keenya kun sagalee dheeressuu dandeessi jechuudha. Sagalee dheeressuu ee, ii, oo, uu jennee dubbisna. Isa silaa keessatti garuu tokko tokko yoo taate e, i, o, u jenna jechuudha. Tokko tokko yoo taate. Lama lama taanaan garuu o, i, e, jennee dubbisna jechuudha. Asii ol gaafa deebisnee dubbisnus akkaataa kanatti jechuudha. Amma gara fakkeenyaa kan biraatti kan ceenu ta'a jechuudha. Ammas na waliin ta'a. Gara sagalee kan biraatti gaafa ceenu gaa fakkeenya lama yookiin immoo gama duraa keenyaa jechuudha. Gama duraatti gaafa deebinee ilaallu gama duraa keenyaan gaafa isaan dheeratanii jechuudha. Dheerachuu gama duraatiini jechuudha. Ammas aga xuraatti na waliin ta'a. Gama duraa dheerachuu gaa keessatti gaa sagalee jechuudha. Afaan Oromoo sagalee gama duraa dheeraa warreen jedhamanidha jechuudha. Gama duraa dheeraa kan nuti ittiin jennu gama duraatiin yookiin immoo jalqaba irratti dubbifamaa keenya taananii kan jiran warreen dheeratanii jechuudha. Isaan kaa akka gubbaatti ilaalle lamaan ishee wal ta'an taanaan dheeratti jennee kun adda jirti jechuudha. Lama as immoo tokko jechuudha. Asii kana lama asii tokko. Asii ammas lama asii immoo tokko. Warreen kana tokko tokko isaanii ilaallaa jechuudha. Akkaataa isaaniitti dubbifamanii akkaataa isaaniitti barreeffamaa deemanii jechuudha. Gaafa dubbisnu gaa kana bee jenneetu la jennaa jechuudha. Maa olitti beela, beela. Asitti boona, boona, boona jennaa jechuudha. Maaliif tokko taatee waan jirtuufi na jennaa jechuudha. Akkuma isa sila isa jenne. O isa jennee jechuudha. Isa jennee jechuudha. Tokko taanaan jenna. Lama taanaan jenna. Lama taanaan jenna. Tokko taanaan jennaa jechuudha. Tokko taanaan kun kanaaf amma boona. Toora. Faana. Faaya. Koora. Deega. Miira. Dhiiga. Huuba. Fuula. Tokko tokko isaaniitti akkanatti ilaallaa jechuudha. Sababni isaa asitti maal lamaa jechuudha. Dee jennee kaaneetu ga jennaa jechuudha. Deega. Miira. Dhiin keenya ammas maal taate lama. Dhiin keenya dandattis lama. Jennee ra. Miira. Dhiiga. Huuba. Fuula. Warreen kun maal isaanii jechuudha? Warreen gama duraa dheeraa jedhamu jechuudha. Akka fakkeenyaatti yeroo barreessinee ilaallu tokko tokko isaanii kana barreessuudhaan gaafa ilaalaa deemnu akka fakkeenyaatti bee jennee kaanee ilaala walqixa laa. Beela.
Sitti ikwaaliidhaan fayyadamnu. Warri kun maal ta'anii jiru? Beela, booda, toora, yoo ida'uu raadhaa jechuudha. Raa. Walqixa meeqa maal ta'u? Toora ta'u jechuudha. Toora. Ida'uu na. Faana. Jennee kaanee jechuudha. Warri kun faana. Faana. Maaliifidha jechuudha? Egaa warri kunii warreen jalqaba irratti maal ta'anii jiranidha? Warreen jalqaba irratti ilaa warra addana kana jiran ilaala. Warri kunii maalidha? Dheeraadha jechuudha. Warreen kun maalidha? Dheeraa jennaan. Dheeraa. Warreen kun dheeraa jedhamu. Ishee adda kana jirtu immoo inni ammas ilaalla. Addana kana isheen jirtu immoo asii naa godhannu. Isheen kun ishee kana agarsiisu. Een kun immoo maal taati jechuudha? Asitti gaafa agarsiisnu isheen dhufteetu gabaabaa taati jechuudha. Gabaabaa. Sababni isaa tokkittiidha jechuudha. Asii kanatti garuu lama taatee dheeraa jennaani jechuudha. Inni kun isheen garuu gabaabaa. Gama duraa dheeraa jennaani jechuudha. Amma gara mata duree kan biraatti gaafa deebinu mata dureen keenya egaa maal nutti agarsiisa jechuudha. Inni tokkoffaan warree kana keessatti faana jenneerra jechuudha. Amma isa keenyarra faaya. Faayida'uu yaa. Walqixa faaya. Koora. Walqixa isaa koora. Deega. Deega. Egaa warreen kun maal jechuudha? Tokko tokko isaanii gaafa ilaallu haala kanaatiin ilaallanii jechuudha. Tokko tokko isaanii gaafa ilaallu koo jennee raa jennee koora miira raa jennaa jechuudha. Miira miira ii jennee ga iiga fuuba huuba fuula fuula jennaa jechuudha. Kanaaf warri kun haala kanaatiin dubbifamu jechuudha. Yeroo tokko tokko isaanii ilaallu jechuudha. Warri kun gama duraa dheeraa jedhamaniitu dubbifamu jechuudha. Warree kana jechuun gama duraa dheeraan keenya tokko tokko isaaniitti warreen dubbachiiftuu keenya keessatti haa ilaallu. Lamaan isheedhaa yoo kaasne kun lamaan maalidhaa? Dheeraadha jechuudha. Gama duraa dheeraa. Oon keenya dheeraa. Aan keenya akkasuma dheeraa. Yoo jenne ammas dheeraa.
Kanadha jechuudha. Shanan qubee dubbachiiftuu keenyaati jechuudha warri kun shanan. Shanan isaanii gaafa dubbachiiftuu keenya ta'an lama lama walitti aananiiru taanaan ni dheeratu jechuudha. Sagaleen dheeraa ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti ammas aa tokko yoo ta'e, aan tokko qofa yoo ta'e gabaabaa, gabaabaa, gabaabaa. Alaabaa qubeen tartiibni isaanii A, E, I, O, U'dha jechuudha. Qubee dubbachiiftuun keenya egaa shanan isaanii yeroo akkanaatiin deeman qoraasti takkaandee tartiibeeffannu. Fakkeenyaa qubeen keenya qubeen dubbachiiftuu keenya tartiibni isaanii akkanaati jechuudha. Kanaafan tartiibessi malee akkaataa barreeffama keenya keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. A, E, I, O, U'dha jechuudha. A lama walitti aananiiru taanaan, E lama walitti aananiiru taanaan, I lama walitti aananiiru taanaan, O lama walitti aananiiru taanaan, U lama walitti aananii jiru taanaan maal ta'u jechuudha? Qubeen kun sagalee dheeraa jennaani jechuudha. Qofaa isaanii immoo osoo hin taane dubbifamaa keenya bukkee bu'anii jechuudha. Dubbifamaa keenya bukkee bu'anii lama lama ta'aniiru taanaan jalqaba irratti yookiin gama duraatiin lama ta'an taanaan gama duraatiin dheeratu jechuudha. Gama boodaatiin taanaan gama boodaatiin dheeratu jechuudha. Gaafa dubbisnu akka kanaatiin dubbisnaa jechuudha. Fakkeenyota kan biraa keessatti ilaaluu hin dandeenya. Gaanii gabaabbatanii kan dheeratan keessatti akka fakkeenyaatti addatti qubee jecha tokko ilaalla. Maal ilaallaa? Gama duraa gabaabaa fi jechi kuni gama duraa gabaabaa fi gama boodaa dheeraa jennaan. Akka fakkeenyaatti jechuudha. Balaa jenna. Baa jennee kaaneetu laa jenna. Baala jenna kanammoo. Inni kun balaa. Inni lammaffaa garuu baala. La jedhanii immoo duubaan maal ta'a? Ni laafaa jechuudha. Yookiin ni laafatu hin taane ni gabaabbataa jechuudha. Kanaatiif warreen kun gama duraa dheeraa jennaani jechuudha. Akka fakkeenyaatti immoo gama lamaaniin dheeraa. Gama lamaaniin dheeraa gaafa jennu qubeen keenya karaa lamaanitti maal ta'anii yoo dheeratan jechuudha. Karaa lamaanitti yoo dheeratan gama lamaaniin dheeraa jechuudha. Asirratti kunooti asirratti lama lama ta'anii jiru jechuudha. Gama lamaaniin iyyuu maali? Warri kun dheeraadha jechuudha. Dheeraa jechuun jedhu jechuudha. Akkasuma gabaabaa kan jedhullee aa'aa keenya lamaan isheeyyuu gama gamaan karaa gama duraas gama boodaatiinis ni dheeratti jechuudha. Gabaabaa, gabaabaa, baa jechaa deemeetu baa jenna jechuudha. Amma jenne raa jenna jechuudha. Kanaaf gama duraa dheeraa gama boodaatiin dheeraa jedhamu warri kun jechuudha. Kan nuti irraa ilaalaa jirru garuu gama duraa dheeraa warra ta'an qofa ilaallee jechuudha. Akka fakkeenyaatti kanadha. Warreen isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.